ifabau afaan Oromoo akka guddatu akka dagaagu sabni Oromoo sirna gadaatti akka deebi'u gadaa isaatiin akka bulu sirna gadaa isaa akka geggeeffatu jiruuf jireenya uummata Oromoo akka fuulduratti fooyyoo egeree uummata Oromoo agarsiisanii egaa egeree sanas arganiitu kan isaan boqotanii uummanni Oromoo immoo gocha isaan kaleessa uummata isaaniitiif godhan oolmaa isaan uummata isaaniitiif oolan aarsaa isaan kaffalan wareegama qaalii isaan kaffalan sana yaadachuudhaan egaa guyyaa irraa kana geggeessaan gootaa kan taasifamaafii jiru. Kan ilaalaa jiru magaalaa Finfinneetti gaggeessaa Dr. Kabaja Artist Ali Birraatiif taasifamaa jiru kallattiidhaan isin biraan gahaati kan jiru daawwattoota kennaa akkuma duratti kaasaa turre laaltee wanni amma argame kuni Ali Birraatti hin xiqqaata jennee yoo kaafne qixa isaatiin haa ta'u malee uummata Oromootiif sadarkaa kuni kan gahame waan argame kana sadarkaa kanatti wal kabajuu danda'uu kana goota ofii kabajachuu danda'uun kuni xiqqeessinee ilaaluu hin qabnu. Ali Birraafaa kabajuu danda'uu waan guddaa ta'e wanni har'a irra geenne kana yoo xiqqeessine immoo gootota boruu dhufan waan har'a argame kana xiqqeessaa yoo deemne wal kabajuu aadaa wal kabajuu dhaamsa isaan nuu dhaaman san osoo aartiidhaan karaa aartiidhaan waan Ali Birraafaatti dhaamaa turan irra jireessa amma muraasa gaafa gama siyaasatiin gama diinagdeetiin gara hawaasummaatiin waan fudhannaan fooyya'insa argame kana muraasa jalqabbiin amma jiru kuni waan muraasa jedhame sanirraa waan hojiirra oolchine gorsa isaan dabarsan ergaa isaan karaa aartiitiin kennaa isaanii kennamin dabarsan osoo immoo guututti hubannee dhaloonni kun hubatee warri siyaasas hubatee warri diinagdee keessa jirus hubatee uummanni waliigalaa hubatee uummanni biyyattii hubatee daran kana caalaa waa hedduun fayyadamuu dandeenyu. Harki harka nyaatu jedhanii gaafa isaan kaasan obboleeyyan wal miidhuu akka hin qabne waliigaluu akka qabnu tokkummaa gaafa faarsan gaafa gara tokkotti seera maaltu jallisaati teenya takka isaan jedhan waan kana sirriitti osoo hubanne wanni amma arganne kun waan muraasa waan bicuudha waan guddaan kana caalu waan kana caalaa kabaja walittiin horru waan kana caalaa goota kennaaf kabaja ittiin goonu namni osoo jiru wal kabajee waan walii gochuu qabu hunda walii gochuu ni danda'a. Ammas qaamoleen hundu waan isaan jedhan hanga tokko irraa fayyadamnee dhageenyee hagana deemuu yoo dandeenye sirna keenyatti deebi'uu yoo dandeenye sirna gadas deebi'aa jira. Waa'ee Oromoo duwwaa hedduun ta'e namoonni akka wal jaalatan namoonni akka walitti dhiyaatan akka waliin jiraatan biyya kanaafis Itoophiyaadhaafis nama ergaasaa waggaa 40 darbaniif dabarsaatii dhufe. Kanaaf uumama keenya ta'e hin jiraannaa hin deemne. Garuu nama akkanaa yeroo gaggeessu immoo baay'ee gaddina, baay'ee nama dhukkubsa. Anaaf torban kana biyyi keenya gara nageenyaa deemuudhaaf waan baay'een yeroo raawwatamaa jiru gammachuu guddaa keessan ture. Duuti dhaabbatee waraanni dhaabbatee gara nageenyaa deemuudhaaf gammachuu sana duffitin immoo kana dhagee. Kanaaf artistii keenya guyyaan isaa ga'ee jira hin gaggeessina. Haa ta'u malee dhaloonni immoo isa hordofan isarraa baratan tan akka isaa ta'an ergaa isaa tan hojiirra oolchan ta'uutu irra jiraatee tanan ergaa koo dabarsuu barbaada. Oromoo keessatti gaafuma beekamu uummata Oromoo gama gamaqicha siyaasaatti keessatti qooda keessa Ali Birraa nama tokko har'arra dhaabannee gaafa laallu wanni inni umrii guutuu irratti umrii dabarse